hidhaa laga abbayaa eebbisiisee hidhaan laga abbayaa keenya jennee itti dubbannutti hidhaa laga abbayaa biyyi eebbisiisee Nasiyaazii baga duutee Oromoon jettu jirti ilmi namaa ka dhugaan ilma namaa ta'e ka akkas jedhu jira jira obboleeyyan hin jiru jettu maaliif lakkuu gara haa qabaattus habba takka gara haa qabaattus humaa gara hin qabaatinis intala dhalaa ta dhakaa harkaan qabne xiyyitiin mataa keessa dhahanii mataa ishee facaasuun fudhatama eenyu bira fudhatama qabdi mee naa hima saba kan bira fudhatama qabdi kun siyaasaa ta'uu ni danda'a siyaasaan intala dhala irratti garsiistu ni jiraatti kana wanni irraa mirra keessan walchee irraa dubbachaa jirru maybe bakkitti wali qabnee dubbachaa jirru bakka sirrii ta'uu baachuu mala garuu immoo nuti yeroon kana jiru ani obboleessa kiyya sharmaarkee quuqamaa hawaasa kanaa ta'eetii miti tarii akkuma ani saba kanaaf hojjedhetti saba kana gargaaretti maal lubbuuti jabarraa saba kanaaf wareegama kafaletti sharmaarkeen na daran kafaluu danda'a. Immoo sababaa maqaan isaa sharmaarkeetiif waan biraatti moggaasuu hin dandeenye. Tarii haalli inni keessa jiruu fi akkaataan inni keessa jiru dubbii ol baasee arraan tana obboleessi keenya biyya bulchu obboleessi keenya obboleessi keenya biyya bulchu tarii itti bilbileetii dubbiin tun sirrii miti jenneeni akka inni sirreessu godhuu danda'uu mala. Sooshaal miidiyaa irratti osoo ol baaneen fiigin wanti kun sirrii miti tajattu akkas godhuu danda'uudha mala har'a. Garuu immoo waan takka takka ta'e isa dhibdeefis ol baanee dubbachuu danda'u ol naqe Tooppijii fi maarree ol naqe warreen das mijatti hima du'a namaatiif das jaa Tooppijii ol naqe habboon illee ol naqe naayilii abdi qopheettis ol naqe hunda ol naqe jaalle sharmaakee fakkeera gayaan dhufte adeeroo fi. Anni mana kee jirra carraa naa kan illee numaan fadha garuu nama jaalleen ol naqisiin jee dura akka isaan ol leexuun fadha. Kabajaa fi jaalalaanis si gaafachuu barbaadannee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota kiyya warra jala jirtan hundumaafuu nutiin asitti nu argitan kun ilmaan keessanii obboleeyyan keessanii warra duba gartee yaada waliin firoomsinee waan feene waliin jijjiirachuu dandeessa. Yoo dogongorrellee warra nu arrabsuu dandeessan. Sharmaakeen akkasumatti saba kanaaf yeroo dheeraa waa hojjechaa ture. Amma hiree xiqqoo takka Sharmaakee reefurraa eegalee maqaa arrabsuu turaniin gusanii dhufe haadhaan qabanii arrabsuu turanii mee ati Sharmaakee yaada mataa keetii dubbadhu. No anne keenya dura dubbachuu kiyyaan duratti mana kee namoota seenee naayilii abdi qopheeffaa naqee namoota mana kana seenee dura ol naqaa nama waa'ee kiyyaa beeku ol naqaa. Naayilii eenyu naqaa? Laal. No nama jaallee sharu namni utaalee wal arrabsinaan gadiin buusa. No naani amma naani qopheeffaa naqaa warra na beeku. Anaatu jee habboonee fi naayilii fi maa eenyu Tooppijillee naqe kana jee anaaf deebistee habbooneen naayilii abdi qabdee naquu fa'itti galatoomii. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Fida habboonee bee ana baanti anaan akkasinaan jechuu hin dandeessu. Okay. Sorry. Ayyee yoo na baante saayee. Dubbadha. Okay, nama biraa kaseenuu qabullee jiraate ol naqime. Isin namaan naquu fadhu naqee isin ol naqa.
ammaas nama biraa naanahii eenyu naanahii okay hayyee naayilii mee haa dubbattu waan dura carraa naanna'ee fane Naayilii abdi qophee intala abdi qophee intala gootaa kannii intala jaallatee. Galatoomii aannan keenya sharmarkeen silaana durallee xiqqoo haasa'ee dhaggeeffadhee natti tola. Haasawaamu kanarratti gaamarii kanarratti dibeetii wal lola kan qabne arraba kan qabne akka irraa haasawaamu abdiin godha. Xiqqoo sharmarkeen na dursi. Duni maammee qoseeni. Direedoo aadaatis artistii kolbee. Yeroo asirratti haasofnu garuu sharmarkee irratti jechuun sharmarkeen akka nuuf jechuun jenereeshinii keenyaaf hangafa artii keessaa namoota nuti kabajnu beeknu keessaa isa tokko akka artistii achi beeteetti sagalee ta'uudha malee itti gaafatamummaa isa gaafachuun sun sirrii miti anaaf. Akkasitti haasofnu. Bakka namni galee jiru hangana fakkaata. Karaa wal namni seenuu barbaadu ni jira. Top. Kaniin barbaadu marii Oromoo wal dhageeffatti yeroo walii kanniti yaada walirraa dabarsiti wal caqasanii wal kabajan. Yaada qulqulluudhaan warri haasa'uu danda'u madarakni kana yaadnis kana banachuu hin dandeessan namni nam tokko arrabsu garuu era Oromoo irra dhaabbannee abaarra. Bittis ni Mooditara fidi mee aanne. Oke, isa tokko Sharu isin sadeen erga. Oke, isa tokko gola. Tole aan dubbachuu kiyyaan duratti nama takka barreeffama jiru eenyu namni kun saaxil nama baastuu kajoo kun ni beektaan mee nama kana hullaqi wal bachuu feenaa maaliif jennaan mee saaxil maalii baastii baruu feenaa nu naqqaanne Isin naqe. Hai, abo anne Mario masgida fo akati way wanne barane mali dila kanunda Ana Lida, salam alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi malik nana ko dida ana kabare fa magiya laltat Jirta nagee qabda sa Oromoon dura salaamta ol gaafate. wa salamta fi dewi se tinjile Magana gaan. okay ana ma gafidan qabata kafa la la kamini beita hasawni qiyo lola fakata lola sentin fakatin an Somalia kasatin dalade by the way Okay. duraan dursee isiniitiin akkasitti isiniif galchuu barbaada. Wanni jiru galatoomii sagaleen haa ta'u uffateef sharmaa kee diree baadha. Wanni jiru qooyi. naanee dubbii kee wal qixxeeffadhu sharmaa kee diree waan jeeni naanee sharmaa kee diree ani leensattiin si beeka saaxil nama baastuu giseen sagalee kee dhagee rifadhee giseen si arge. Jaalleen eessa jiraata? Amma biyya biraa jiraata moo Itoophiyaa keessa jiraata? No, jaalleen Itoophiyaa jiraata saayiba kiyya Adaamaa jiraata. Oh, Adaamaa jiraata. Eessaan jiraadha? Adaamaa fi Direedaan tun adda addaa isaa maantana. Namni hedduun Adaamaa fi Finfinnee fa'aa taa'eeti wanta keenya itti gaafatamaa keenya kana komachuu eegalee. Torbaan lama Direedhaan jira, torbaan lama Adaamaan jira. Oh, ati aangoo guddaa qabda jechuun jaallee keenya. Akka feete fudhatu. Hayyee wanta kan siima fakkeenya tokko mee waan siimi amma waan na dhibee jira nama keenyarraa. Yoon ammaan tana fakkeenyaaf bulchaan kantiibaan kun yoon kantiibaan kun dhalataa Direedhaa ta'uu baatee nama isin beektan ta'uu baatee iji zeegaa biraa ta'e hizbiin as gubbaa deddeemtu kun hundi qeeqaa isarratti oofan kana ni godhani.
waan tokko adda baafachuu qabna. Na dhaggeeffadhu ammallee eegaa akkana godhan kana hin godhan takkaffaa akka jiru addaan baafachuu dura. Lammaffaa gin aboo yoon inni aangoo kanarraa bu'ee aangoo biraa harkata gaafa sanillee isiniif dhumatti wallaahi wabillahi namni biraa hin qabatallee akkanatti namni hundi ni jiru. Akkanatti ni jiru. Keenyuma keenya jalluma keenya diriiruma keenya kana akkana godhachuu dhiifnee anatti mataa namni ni dogongoraan ni deebi'a gin kanuma yoo qabannee keessaanillee gorfannee raawwayyuu. Naanaati gaafis gaafadhu. Na gaafadhu. No jaalleen gaafatiin dura anaa dubbata. Niin gaafadha. Leessi dabalatee anaa dubbata. Dura anaatu waan biraa dubbachuu fade. Laadama jaallee dubbata. Sirri jirti. No amma jaallee dura anaa fixatarraa geeffadhu. Jaallee gaafii gaafachuu duratti anaa waa dubbachuu fade. Maaliin dubbachuu fade beektaa? Yoo rabbi jee guyyaalee muraasa booda guyyaalee muraasa booda harargee guututti itti gaafatamaan harargee guutuu Kadir Juwaar ta'u ta'a arguuf jiraatan. Inni leelatu qalbii akka ta'e namni jiru ragaa ba'ee jiraata. Kana beekuun sirraa eegama. Anneen ni sodaate malee silaatu lama akka ta'u abdii qaba. No leelatu qalbii Oromiyaa guutuu akka ta'e ragaan kan namee jira. Abiyyuun himee jiraaf isaaf. Anneen ni beeka maaliif akka osoo hin beeku. Bulchaa maalii akka ta'u hojjetaa? Tabiraammoo. Bulchaa Tabiraammoo dhagee jaallee tabiraa sapiraayizii biraa sii qabu. Saaxilna baastu tana maqaa saaxilna baastu kana hin beeku ture. Maqaa isii leensatti hin beeka. Kanaaf leensaa jidduu maal akka jiru sapiraayizii agaruu teessan. Hai leensa amma gaarte na rabsina sirriitti. Leensa na daan jeequ amman tanaati beetalleen. Sharmaarke. Na rabsina amma bakkaa'us. Mee amma taaffanniif mee annee kana hojiinaa ta'uu fadhe. Sharmaarke ani amma isaati amma wantoonni beekaa addaan amma leensa wantoonni gaafadhu jettitti Sharmaarke akka kacarraa kanniif kaasaannee maali mana kan kee? Anni fadhaa. Sharmaarkeen hangafa kiyyaar. Anaa dubbatamu. Dhageessaniimi. Anusu. Dhageessaniimi. Anniinusa. Annee waan beeku jira. Filis kutusii. Naayili. Leensa akka tusuu taate zootarra dubbataadhaaf mee. Mee uguta akka Sharmaarkee please. Jaalleedhaaf carraa kan nifu guutaa kan muti rakaa jedhu. Eshi dhugaadha wanni naayiliin jette guutuu dhugaadha amma wanni Sharmaarkeen jeelleen guutuu dhugaadha. Maali wanni niin jechuudha deemu Kadir Juwaar nama gartee Aku makan nama gudda lah pakai ya. Kamp ada wayar. Sini aku tekan ni haso, aku tekan apa tu haso, di mana tadi? Betul. Oke. Ini nama gartee akkuma hargeetu ministeerota takkaammoo nama gartee executive power keessa ni jira nu galeeti sagalee bakka bu'aa ammas usuma bakka tana jiruutu namni sagalee mootummaa kana keessatti mootummaa amma biyya bulchu keessatti sagalee guddoo qabu. Tokko mucaa gartee amata 38 Kadir Juwaar jaamuudha mootummaa kana keessatti. Abbaan fedhe jaalateeti abbaan fedhe jibbeessi. Immoo kana jechuun inni kun harka mirgaa Abiy Ahmed. Waliin biyya tana hojjetanii waliin biyya tana milkeessanii waliin biyya tana gara Oromoo gammachiisuudhaa ta'an. Kana hoggaa jennu kaleessa yeroo gartee namni wayii daangaa irratti waa ta'u obboleettii teenya Nasihaa Ziyaadiis jechuu dandeenya. Maaliif olaantummaan seeraan hin eeggamin jechuun nama nuti gartee ni qabna jennee bakka buufanne sen
jibbuudhaa miti. Nama nuti bakka ni qabna arraan tanaas jenneetti abdannu san Qadiir Jawaarii ol namni nuti ni qabna jennee abdannu Abiyyi Ahmad. Abiyyi Ahmad waa hedduudhaan qeeqaa jirra. Waan itti qeeqaa jirru tokkoo fi ta'u. Daangaan Oromiyaa yeroo kanatti miidhamu yeroo namni kaleessa cinaaksanii namni saddeedduu maaliif yeroo Oromoon biyya bulchiti jaamutti maaliif Abiyyi akkamitti uste jennee dubban. Kun jibbaadha. Kun of jibbuudha. Kun of tuffachuudha. Kun olaantummaan seeraa akka kabajamu gaafachuu fi jajjabeessu. Ani kaniin fudhadhu akkasitti. Kabajamoo obbo Jaal Mikaa'el guddiseensi galateeffadha. Jaallee keenya haasawaa amma akkaataa haasawaa kana sharmaarkeen akka gaariitti haasawuu ni beekaa. Ani